Irra jirtuu maatii keenya nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaa jirra galata rabbii isinuu akkam jirtan fayyuma keessanii nagumaa jiruuf jireenya isin biratti nu biratti hundi nagaadha galata waaqayyo nagaan keenya akka jirtanitti isin haa qaqqabu jechuu jaalannaa. Egaa kana taasifanii har'ammoo maal qabannee dhufne seetanii egaa akkuma beekamu samoona kana waa'ee manaa waa'ee lafaa isinii fidaa jirra. Egaa bakka nu gaafattanii ganda nu gaafattanii naannoo nu gaafattanii bakka hundaa isinii fidaa jirra jechuudha. Bakka isin jaalattanii deemnee bakka isin nu ajajjanii deemnee isinii fidaa irra. Egaa kan ganda akkanaa ganda 12 ganda 10 ganda 9 ganda 14 ganda maali jettan bakka hundaayyuu deemnee isinii fidaa irra jechuudha. Bakka hundumaayyuu hin argattan jechuudha. Asallaa keessa warri jirtanii. Innaa bakka barbaadanii argachuu hin dandeessanii isiniin jechuu jaalannaa. Egaa har'as kunoo mana isinii qabannee dhufne egaa manni akkuma argitan kaaree 200 irra jira. Mana saarbisiidha jechuudha. Duukii 30 wayii jedhani 32 ta'e akkas na fakkaate jechuudha. Garuu keessatti 32 37 naa ifama wajjin keessa manyitaa qabaa. Saalonii qaba jechuudha. Akkuma argitan kunoo keessa isaanii kukkutaa qaba keessi isaanii. Innaa fuuldura isaa immoo baay'ee tokko bal'aadha. Kaaree 2 lafti diriiraa waan ta'eef baay'ee guddaa jechuudha akkuma argaa jirtanii. Innaa iddoon illee iddoo baay'ee tokko bareedaa iddoo baay'ee tokko namatti mijatu asfaaltirraa xiqquma jechuudha. Karaarra jechuun asfaaltii guddicha osoo hin taane karaarra fuuldura karaatu jira. Wanna barbaadan suuqii ta'ee wanna barbaadan hojjechuu hin danda'ama jechuudha. Innaa kanaafiyyuu warroonni bitachuu barbaadan waagaan isaa illee baay'ee tokko rikkaashe. Waagaan isaa baay'ee kan rikkaashe ta'e egaa abbaan waagaa 1720 jira. Kuma kaartaa pilaanii qaba kaartaa ajir kaartaa qaba jechuudha. Ajir kaartaa qaba. Kanaafiyyuu 1720 amma tana lakkooftanii warri barbaadan jechuudha dhufuu ni dandeessu. Guyyaa kanarraa sa'aatii kanaa kaasee jechuudha. Innaa kanaafiyyuu gurbaa callis mucaan kiyyaallee kunoo na rabbashaara. Akkuma argitan keessi isaa kutaa qaba manyitaa qaba jechuudha. Manyitaa ijoolleetis hin qaba manyitaa abbaa manaaf haadha manaa akkasumas saalooniin isaatiillee bal'aadha jechuudha. Abbaan barbaade immoo fuulduratti mana barbaade kanaaf fuulduratti mana gaarii ijaarratee kana duwwaa waan ta'eef jechuudha. Fuulduratti bootaa qaba. Kanammoo kiraa kennachuu hin danda'a jechuudha. Mana kana biyaansi kiraa manyitaa qabaatee kan qabaate 5,000 gadi hin kennamu jechuudha manni bichaan. Innaa kanaafiyyuu warroonni bitachuu barbaadan waagaan isaa immoo baay'ee tokko du'a. Abbaan kanaa jechuudha makiinaa bitachuuf innaa kanaaf jedheeti dhimma kanaaf gurgurachuuf jechuudha. Makiinaa naa wayii jedhee birrii walitti dabalee bakka wanna guyyaan gabii galchuu barbaade waan ta'eef innaa kanaafiyyuu gurgurachuu barbaade. Abbuma lafaatitu irratti ijaarrate waan ta'eef innaa kanaaf mana biraa qaba. Kanaaf abbaan qabeenya isaa egaa mana biraa qabaate mana kana caalu ijaaree immoo wanna kana caalu hojjechuuf kanaaf isiniin jedha maatii keenya. Kunoo akkuma argitan naannaa isaatiitti immoo manneen ijaarame manneen gaarii babbareedatu ijaaramaa jira. Kan ijaarametti gales hin jira. Kan immoo ganaatti hin galles hin jira. Mana daasbooratti baay'inaan naannoo isaa kan jiru ijoollee biyya alaati jechuudha. Baay'ee jiru argitanii mana babbareedaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu duwwaan laftis hin jira. Lafas immoo bitachuu warri barbaadan rakkoon hin jiru. Laftis hin jira. Amma lafti duwwaa kunillee lafa gurguramulleedha. Lafti duwwaanis hin jira. Mannis hin jira. Lakki immoo kan barbaannu kan waan hundaa fixatee kan kwaalitii isaa eeggatee barbaanna yoo ta'anis hin jira. Rakkoon hin jiru kan garafame kun amma hin garafamne oqumaanii garafsiisanii keessi isaa kan garuu lassanamee minaamina jira. Innaa kanaaf baay'ee xaaxaan barbaadu ganaa laxxafaa lassanaa minaaminni hin jiru isiniin jechuun jaaladha. Innaa lafti immoo chaansiin isaa duwwaatti butameetti ijaarame lafa qaba fuulduratti mana barbaadan L-shape yaane hin ijaarsisa bootaan isaa bal'aa waan ta'eef innaa kanaafiyyuu
waan mana barbaadan illee anis ta'e mana kaanis ta'e bakka ayinataa isin jaalattan ayinataa isin barbaadan irratti ijaarrachuu ni dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas guyyaa eegadaa keessaniis egaa jidduu kana xiqqoo guyyaa lamaaf immoo maaliin banne gassinii dhiise sanii hin jira. Manni abbaa suniitii fi abbaan mana kanaa tokkuma. Innaa kanaafiyyuu abbaan manicha saniitii fi abbaan mana kanaa tokkuma jechuudha. Inni abbaan akkuma isin jedhe walitti qabee wanta biraatiin gochuuf lafa biraa qaba waan ta'eef egaa abbaan qabeenya lafti irra ga'e kaama katamaatu irra ga'e waan ta'eef innaa kanatti isiniin jechuu jaaladha. Kanaafiyyuu warri barbaadan lakkoofsa keenya 0970 0826 heeloo jechuudhaan nu dubbisuu ni dandeessanii. Akkasuma immoo yuutuubii chaayinaalii yuutuubii warroonni bitachuu barbaadan kan sabskiraayibii 5,000 fi minaamina qabu jechuudha. Bitachuu warroonni barbaadan argitan ni jira koottaa isiniin jechuu jaaladha. Gatiin isaatillee madaalawaa nu biratti wada isaanitti immoo waan qaalii hin jiru jechuudha. Rikkaashuma gadi qabnee nama laallaa jaalala namaatiif beekaa nuti wagaa nama kaawwanii kafan goonu keessattuu ijoollee biyya arabaa hojjetan anis waan biyya arabaa argeef kanaafiyyuu jechuudha akka kiyyaatitti yaada. Innaa kanaafuu koottaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa akkasii kanatti aansu'an egaa warroonni barbaadan heeloo jechuudha nu dubbisaa isiniin jira. Viidiyoo keenya immoo sabskiraayib laayikii gochuudhaan nu jajjabeessa nu cinaa jedhaa isin jaalannaa nuti baay'ee tokko kan nu jibba isin jaalanna nuti. Egaa kanaafiyyuu bakka jirtanitti nagaa nuuf taa'aa laayikii gochuudhaan jalqabaa warroonni barbaadan immoo nu dubbisaa isiniin jennaa isin jaalannaa. Chaawu chaawu.